kan maddi rukuni obboleeyyan abbaa isaatii fi abbaan isaa haqiyyoonni isaa bakka tana bu'anii jechuudha. Bakka tana bu'anii ilammatti hin beekne gaafa hojjaan isaan. Kunuu takkaa gabbee wanta kan jenne waa'ee kanarratti. Anchi dammoo maxxuma ifraadhaa dhabnee bar duraanu. Buraagee fi siraa buraageen isin gurgurti wallaahi. Buraageen isin gurgurti. Amma tiktookii jechaa'u baandiraa Itoophiyaa irra kaatte haadhu baga kaatte. Garuu laal kabajaan agabbaan geessi an dhaggeeffadhu kabajaa laal sodaata akkas hin qaban sitti likkitti himani. Deemi mubaarak laal jechuun dubbii si salchiisin. Dubbii fi salchiisin deemi mubaarak laalii warti fayyaati laal jechuun dubbii biraa si salchiisuun jamtu. Bakka namni tokko dhukkubee bara harka rabbii jira osoo hin duune takka. Lakkiin dhukkubnee kijibaa fiifuu namni lubbuun jiru gaafa waa jiru sanitti uumaan hin goone eega dhibame maal nu godhaa miti akkana fa'aattanii dhaaddatan miidiyaa kanarra teessanii. Biratti barmaakiyyee kana akkasitti siin galtuumi akkata si saffara. Maaltu waan naasa siin jeensa yaati faan narra jiraatee taate pigmii ni beekta. Hin fakkeessin as gubbarra. Miidiyaa kana gubbarra hin fakkeessin lafatti namni istiriitee beeku takka takkatti ilaal takka takkatti sana dhaqee gasiin baasin. Gasiin baasin sana dhaqee. Takka ni fannoomtan takka ni Itoophiyoomtan hoguu giftiin dhabamte yaatanyiisa ibsaa arrabsaniitti ni jindaan namni leencanaa kannatanii leenca barbaaddan mee haasini kannan maal finaan gee amata mee kana dura amata shanii hangaafa biyya jiru tiktook irraa hunda qaban nama akkamitti deddeemu biraa nama dee nuti bakka irraa kaanee fi bakka itti dhaabbannu beekna okkee baay'ee nuti jechuuni saffuu beekna nuti dhimma saffuu qushasha nkatan qushasha sin nuti oromoo jechuuni nuti bari baay'ee maal karaatee qara ijaniitu si dadhabanii qara ijaniitu biyyatti si dadhabanii gadhiifamtu bunnaa beetii keessaa mana bunnaa beetii keessa osoo galdaleedu haati liqiitti guurtee biyyaa si baafte maal haadhatee faan bantaas waa'ee xiyyaa maal haamsiisuu barbaadan si jala kan nama miyyoon tun maaliif gabbaatee dubbattan ati dhufte sirraa calise giftiin aan kanina amma saatan saarra gaxarra jiru giftii namatti hin kanina nama gaxarra jiru giftii kan jechuun wallahi keessatti firzaam diliin ama khayran dalaga jiru tamtu ram wallahi khayri takattin jiru antan nan beeka warana nama rabsee giftii guratu bare jira sanifin dodeessun galcha Galatoni, warra kogo arabse wani jo santu nama badle sujur. Amma sirti ma gefa diaspora le sirti ma gefa da. Ya diaspora. Ya doma. Nama arab sujuru te se supporting godin. Hingodin support. Ya simboy mal yachu barbadde. Odan namatti mujuru ammas gubara waneta. Ragatatin jira dawa. Ragatatin jira dawa. Sini gale. Tana si fannotat. Tana si amaratat. Ahi, mudina qabatu khasanem. Ya. Mocla kana magifti jatu diseta amma la hada mana rabsisna. Daba sin je daba bak. Diqaatitti mocla kan ibsa jatu dem gafadu ibsa asu warota nagarte daqi gafadu ibsa sirti beetu wa khiyana. Si fi asulen mana khofat mana kharepatti wan dalagu jirtan takati mutesa. Takati mana herumne mana baga sini fi herumne me matan qofana ima. Me maltu heruma sinkuti. Mo nim balakhimo ni hingemo ni harman basinimo. Me tan qofana ima me maltu heruma sinkuti me natima. Addunya sagari yo baredina kasjirtan haya. Yo harma isirratti gajige yo dabada kas me maltu mal dalagu tir sharmutun jirtan. Sharmutun jirta atilal nyanyo nyanti toto
sharmuuxu jirtaate sirriitti sharmuuxu jirta dhugaan sitti mana sharmuuxu jirta laal namni tokko goge heeru dardara goge itti fuudhaa jaa shari'aa jaa bartu dhalaan takka baatee ala jechuun faamilirraa baatee taanaan heerumuu qabdi dirqama shirra jirtu dhalaan antana dhugaan isin hinja abbaa fedhes dhalaan ega jireenya dandaattee baatee takka ammoo mana madaamii san keessa taa'u takka ammoo heerumuu dirqama irra jiru kun خوب باتني خوب تندتني أكا كارغوتي ماشي إتني ولين توتن إني سيفر قاتي سيفير أرجتها سنيقله بيجي خسة تساني هالكم سامبود رجل دفتني نمني سنسبوكي متى أسر راسي ما يفرش شوبينج نقولني ماري نقولني ويبيم شوبينج موشو shopping mal editi mal enyu altisum malo goto yaddu luko ol bante ira manta arra sira do diaspora tate malaga sira bu fatani garu miskina mal jan qabdu janit miskina in qabdu janis disan lal oromo daf atin qabsotu oromo daf isinin qabsotani ana kan sitti ma daggefadhu oromo dafatin qabsootu isin qabsootani dafiti tokko janaajana dhusina siratan ni khaagodhuuti hattu barisin hattu jaasana maatu jirtani bar Ethiopian daqa my babe is she I now in living go to I work in Dubai jet Cairo dufa nambe khande wani diaspora swani dalagu jira Cairo dufa dufu sanam ni daga unjiru dalan takata man khreefate jirti shini أشمتو كامسته باتي لما تاعي تروفا تبي يجور تسون مو أشي الماني سا قارين ديبدي فاتن دياسبورا خي جار سخي جلانا فين قافين نت بيجان دقة جلانا فين مو تلاقتي جلانا فين فاتوني أسيرة التاني دي دبتني فلتر خاتني جار سنجلا غوراني فتان والله جار سنجلا غوراني فتان جار سنجلا غوراني فتان جار سخي سن بيجان دقة يتمو تكبير لك برني توركين بيجان دلي دو مارجي موبايلك أجري دفع خيرو دفع تربان لما تربان سدي تايدم أتسنى قبان قبض تنا قبان قبضت مسكين تنتي يامبر جارس خير دواف خطفات تدي برا مسنا ما دواف أمارن تو ديما أرومو ما يتون مانا أرومو بيخن أرومو ما يتون نمد يجي تدري ورجيمه غارخ يسجله فرافي فرين رادو ما يتون أرومو ما بيخن ماله سنيم خيرو دكان أرومو ما بيخن ورداو نجاي انت لا هارجي وانت تعرف هارجي يجون Dhugaa rabbii eenyu Oromoon oli namni Oromummaa beeku Harargeedha. Kanuma isinii hima dhugaa rabbii kana beekaa. Harargeen qubee afaan Oromoo tana qubee afaan Oromoo namni baasee Sheikh Muhammad Rashid Harargeedha. Kana beekaa kana namoonni seenaa beektanii dhugaa rabbii seenaa Harargee hin balleessinaa. كانوا سنين جدا. تنين مال بيخن تنين وانا ما كيس جتا ولا مارس جتا ولا سوس جتا واي أرومو ما دورا نمني واي أرومو ما برات شو كبا أرومو ما دابا كبسوتو ماري أرومو سكوتي أرومو جتو دورا أرومو وان إسين تاتي قد دي بسني لالو دورا أرومو مالي فقط أكنا تاتي أرومو دورا ما دلا تنتي تفيدن عفاسني فنما ربسو خبا جان nama rabsu nama rabse famous dan tetapi kalau tuh kebajan kamu sendiri itu hari itu nggak sedar ya ada sana madar bete ya oke ya ada nara foto itu cari sana madar bete no bodama yo nagar garte bod ibsa si arge sinjan sih kade ibsa mana sih gargaran atif tatet dem tanah tatetin dem mana sih gargaran aku sih bekani sanibu ada yom berbadi wah di makia maafin ini firah sawafin namni dama gargaru juru namu dugarra dubbata male abbaan fade olin gargaru beekaddo bakki kun tiktok ini dugarra tiasan aso ni yo arraga nama kana dubbanne aso ni dabarre bira yo taga nama kana bodi tidebiti ajanda barbade mo taga nama kana foto nakas godette agar sifte foto debiti lakki surra konti jette di fama gafati yo sambole tidebiti ajanda godette rakko gabti ammo gise unda radubbatone si isi sana isumatan awu am bira segal chore sedegane yo magana kana bowan pe me sagal tu video akana dadde mulalle lalle titi haga qallichi mila duro qobe sharmuta ya sharmuta li jown takati nama dagge facun qabdu
dura ati ibsa jalibsa faannoo maanaa isii beeyta namni aga fodhe miira keessa garullee faannoodha walitti biyyaabee faanoo ijaaramte maalitti beeka warda dura maanaa faannoo wardaatiin waan akkasitti himaa waa'ee faannoo dubbachuu fi ati oromummaa kan kee beekuudha na galatoomii ulfaadhu dhugaa rabbii namni si arrabsu innummaanoo of hin beeku ati qabsooftuu oromooti dhugaa rabbii intala oromoo intala harargee jechuun faannoo jechuun barnama uummata walloo fixaa jiru uummata walloo takka takkatti gara seenee garanaan seenee nama fixaa jiru bar faannoo jechuun beeyti dura waan fadhe namni miira keessa yoo galee nama sarragatee arrabsee miira san keessa ba'uu qaba garuu faannoo maarree joon qabu faannoon nama keenya osoo ta'ee ifislaa guyyaa takkatti fixuu fadhe oromoo sagalee uummata alaabaa oromoo ibsuma keessanii gurraan naffayinaa tiktok irratti gurraa alaabaa oromoo maarree oromoo aniifati viidiyoon baanee wal xabbasnu an xabbasarra hin jiru obboleessa kiyyaan buat mana iya mana tuh toko yang mah abi nunggu gorsisi yang mah dagi kada ani kanin jauh jeru warga Cairo kesa mana khobo kerefate asirra ta'a olukhuni jar sana ma maratu Cairo rahasa wardato la namni takka waan fadheo teelle gargaar diasporaan sadaqaa itti dhala akka feetan gootanii hogguu sadaqaa irraa dhaabbistan gabbaatanii akka faannoon arrabsitan gootan diasporaan takka farratti siif hima miskiina meeqaa jira dhalaan biyya arabaa maan gargaarre diasporaan dhalaa suudiitti miidhamaa jirtu firdimiin qabdu dhalaan suudii gabbaatee waa bitachuu hin dandeessu dhalaa suudii jirtuuf maa dooraala takkan ergineesse dhalaa kaayiroo saannatii qabdu Murdato intala dabbaa qabdu intala akka sana gargaarani dabbaa qabdaawan dabbaa ati saboo kiyyaa waan biraa natti naaseen gaammaan tanaan waan biraa kasan jira addunyaa biraa kasan jira gisi galee feemasa fiinjatta maaltu isin quba qaba qoy warra tiktok feemasa jechuun dura beekaa maanaa feemasa jechuun artistii gurguddaa miliyeenni meeqalaalee hizbiyyeen beekututu feemasa TikTok irratti namni feemasa jee quxuritti nama lakkaa hin jiru feemasummaa waan bareedaan gaarii malee waan biraatiin miti isin feemasa tanii ifin rakkinaa takkan jiru feemasummaan keessan namni isin quba qabu hin jiru hayyee amma ibsa mana jaalalaa jirra aniifati baanee walaa xabbasnu obboleessa kiyyaan waa'ee jaalalaa keessan jiru viidiyoon baanee walaa xabbasnu la ilaha addunyaa keessan jiru jaartii namaa addunyaa jaalalaa ummata la dhaggeeffadhu haqa la dhaggeeffadha jara keenya dubbintu waa maleen kaane haqa jaartota diasporaatti bahuu deema sanirraa dubbanna ni dubbattama hin dubbattu atis jaartii manatti dhiiftee asitti wani xabbasuu barbaadu hin jiru dhaggeeffadhu jaartii biyyatti dhiiftee ishiin tiktok hin fayyadamtotte asirraa afaan hin badin abdi dhageesse haqa sattu bahuu deema warri kaayiroo keessa taa'ee ani nasraa miti laalta namni arrabsuuf nasraa miti arraban beekaa jechan beekaa yoo barbaadan asiin ganda isaanii deemee dhaqaaf yoo barbaachisa kiyya qabaatan ani laa nama dullatti minaamin janii dhaggeeffattu san likki isinitti gabbii yoo asirraa nu buufte aniif wardaan achi deemee taphachiisan kamirraa atis maal isaati waa'ee biraa asoo jiru obboleessa kiyya rakkoo maalis jiraati wardaa likkiin jiru kun online biraa keessara nuti qabsoo keessarra inni jaalala keessara تبراك سجرب بالسقي جالة ميديا أصلا تكاد تيك توك رتجال لا منامني أنا وفيت سنبيخو جارسن كباسي الرئيس إندلا قودا جفدو نمني تكتا كمو تيك توك جتني فيمس جتني قراخ سنفينا فيمس جتشون نما artisti قودا نما وان بريدا وجدتو فيمس وان غاري تكنو جتني سين فيمس وما تكن كبدن دا جفدا سني تنقدما فانو مكا فانو درو فانو قدي قبني warri isii keessa taa'ee dheengaddaa namana gare viidiyoo hunda ani waan akkanumatti akkana dhiichisu jirtuun see oromoo yaamtee oromoo arrabsu jirti godhamuun hin qabu tuunis an amaaran ta'uu deema jaa kuunis asliin beela keessaa bee maakiin amaara ta'uu deemti hin jaamu akkana hin jaamu maanaa oromummaa beekaa dura oromoon
Oromoon bilisa muuziqaa afaan Oromoo dhaggeeffachuuf lubbuu meeqa kannite dhiiga meeqa kannite gaara keessa galte ijoolleen xixiqqishoon duutee wallahi billahi Oromummaan haga kanaa afaan Oromoo dubbachuun dhufe. Faannoon nama bar uummata walloo fixu jiru. Faannoon silaa fanjii takkaan isin dhabamsiisti Oromoo maqaa akkamiin namni alaabaa faannoo qabata harkatti. Uummata beelaa fi gaara karaa keessa dhaqee haayiroo dhaqee maraachuu deemu diyaaspoora irratti maallaqa jee nama arrabsu. Bismillaahi. Dhalaan dalagattee bultii dhalaan takkaa kabajamtee bultii malee dhalaan asirraa waan toofi waan hin taane hin qaraatu dhalaan. Oromummaa alaabaaf dura kaanii Oromoon gizee arrafamtu cogwaarraan kanaan nakkaa wallahi billahi dhiiga kanaan na danfaan. Ish faannoo fa'aa guu maqaa faannoo nadhaan akkattiin duufadhaan saatana. Akka fadhallee. Wallahi billahi sadaqaa jedhanii namni nama arrabsu boo rabbii sodaadhaati. Ish. Ani abbuma fadhee ofirraan dhorkaan jeellaalan. Asitti yoo jira biyya keessattis miidiyaa irratti illee firaan isin dhorkaan sodaa takkaan qabu dhaggeeffadhu. Oromummaa yoo dhuftan faannoo yoo dhuftan siinii fi faannoo sun onaa isin gad deebise laal. Warri faannoo irrattuu qabsaa bee Itoophiyaa bee ati tana qofa gartaati. Qabsoottuun Oromoo. Wallahi billahi. Shuguxiinuu kara Itoophiyaatti garagalteeti faannoo dubbatta. Tuna sirraa maatiin ammaan Amaaran ta'e jettu tuni. Oromoon sababa isii maqaa Oromoo yaamteen gargaarsa mana isii buusanii isii gargaaranii waan isiin feetu godhanii fi maqaa Oromootiin ani shuguxii Oromoo jechaan turre akkamitti irraan Amaara ta'e jaa inninis asliin Salamaan akkamitti Amaara taate jaan isiin Amaara namni akkamitti maanaa Oromummaa beekaa dura Oromoon akka itti dhumu jirtu dura beekaa faannoon Oromoo teenya hiitee harkaatii miila akkatti hiiteetiti afaan Oromoo afaan Amaaraatiin caffarsiisu jirti harkaa miila osoo silaa xiyyitii saniin dhaaman fadhanii dakkas godhanirra xiyyitiin idda dhoonirra janititi miilaa fi harka bishaan keessatti hidhanii jechuun afaan faannoo muuziqaa faannoo isiinirra kursirra teenyaan maayyibiin maal isa kursiin maal kursirra teenyaan namuma barate namuma waa beeku ibseetan isiin kursirra gizee teessan boruun kursirra isinii taa'ee isinii dhufaa'us boruu waliif gabbaana. Hottu kursirra taa'e warri kaayiroo guutuun Amaaree kaan Itoophiyaawee kaan Fannoowee bakka. Nanti firraa akka Oromoo mateenya kanumatti wajji dhufne sana qawwee maal jettam? Ani wannin jiru boombiin ani kaayeetu amma hunoo maayyii xiyya dalagaa xiyya hunoo maayyii xiyya ganaabaa haqa xiyya naabaase warri kaayoo maayyii isaanii akkana ta'e. Aboo qawwee waan fadhataanillee namni faannoo namarra dhiichisuu qabaa mee dhuguma san dubbaddu akka Oromoo tokkotti. Warda kayaknya kayak gitu dubbat tegani sini dubbat daga tara wala dubbanu because yo wala dubbat negarin tahu because iyen sata wani sini dubbat ani bari ibsa tenaduras duran dapat ibsa be kami bisa malah denani deme Oromo makanya kufa bari warri khani bari amal lama gutu ibsa sini mature nada gaudidan kau umman kun hatu da huccuu aadaa Oromoo uffatee maallaqa Oromoo irraa guuraa turanii amma kalee na dhukkuba amma wallallee jaammalee walillee jarri ammallee maallaqa siistama biroo itti fuudhan amma siistama mubaarak itti gargaaramu asiin immoo asliin itti gargaaramu siistama ajaarame jarri takkaa walillee waliin nyaatee wali dhuga miiting irra taa'aa jiran gowwaan ta'ina smartii 2 step lama sadi irra deema hoggoyyuu jarri kun pilaana qaba ibsaa keenya na dhagee pilaana qaba. Planni isaanii kun hoggoyyuu laali guruppii jiru Oromoon tun mee Oromoo tana calje ilaali mee kara kam deemani gidee asliin gamana je example fakkeenya takkoon isinii kanna gaafa Harargeen adee garamtuu jaamtu mucaan shawaa suni lakki anin taphadhaa innaani akkamitti guyyaa Harargee sun taphatta maal ati Harargee jibbita ati diina keenya jaanii pilaana godhanii gaafa mucaan taphatu immoo leencee ergan. Deebeni nageetaan jarri sun ijoollee wal arrabsitu sun guruppii yeroo sun keessatti guruppii hamtu ta'e guruppiin ijoolleen shawaa mucaa kana deeggaruu jalqabdee jechuudha. Guruppiin taan immoo ijoollee tana jalqabuu jalqabdee jechuudha. Sanaafuu dhakaa takka darbanii shimbirroo lama ajjeesan. Ijoollee shawarraa mucaan fudhatee ijoollee Harargeerraa immoo jarri fudhatee lachuutu maallaqni nyaadhame jechuudha. Maallaqni Harargee sun eessa dhaqe? Ni nyaadhame jechuudha. Isa siistama qaban jarri kun waliin lolu waliin nyaataa jiranii amma meeqa guutuu gowwaa isiniif fakkaate eenyu mubaarak hin deeggaru asliin no siistamni ni aslitti aaranii akka namni mubaarak amma meeqa guutuu Harargee deeggaree jaaniiti Harargeen guutuun gaba sun akka dhayitu barbaadan
Adera kiyya pilaana Harargeerra jaarratan the source of the income hoggoyyuu Harargeedha. Incoming sourcing incoming hoggoyyuu Harargeedha. Tanaafin ani pirezidaantii Harargeedhaafin siigaa jira. Asuma keessa akkana filattanii ibsaan itti aanaadha. Ani gartee dhugaa isinii himaa jechuudha. Maallaqa keessan ol kaayyadhaa. Namni dhukkubsatu rabbi si haa fayyisuu jaabira dabara. Yoo namni beelee jee rabbi si haa quubsuu jaabira dabara akka biyya Arabatti. Oromoo gargaaruu barbaadda? Ummaa tee gargaari. Haboo tee gargaari. Obboleettii tee gargaari. Asitti dhiifamaa jiru sirrallee beekuu siin qaba dhaggeeffadhu. Ilma namaa ta'ee namni dhukkuba fiffarrisnaan dhukkuba san rabbiin irraan oolchu tokko farra dhaggeeffadhu. Dhukkuba yoo fiffarrise irraan oolchu. Lammaffarratti namni osoo hin dhukkubsanne dhaggeeffadhu nin dhukkubsadhe jee gadi hin booda taakka jee. Yoo dhukkubsatee malee akkasis hin ta'u. Kana wajii rabbii murtii ittiin kannina dhaggeeffadhu dhugaadhaan dhukkubsachuu danda'a. Okay? Yaa suusani lammaffaa immoo dhaggeeffadhu barakiinaa dhuyde jaalalatte ittiin wanni famous ta'e kaayiroo tana keessatti ati ajuuzaa naman taane yaa toofa dhamaatu ati afaan oromootu sinisiraatan hin beektu likkisitti ma dhaggeeffadhu tasaa 24 giiftiin argattuu odettee boochu giiftiin haqannoo jettee boochu jasba namni akka keetii namni akka keetii sila oromoo keessa beeroo wayyaa nu sumaan wajji lakkaa'amnee minuti oromoo miliyoona maarree jedhanii misaaban tabar asirra gasi fideetiin bar ati oromoo keessa eessa aanan kee kamii qajettee isaaba kanaa isaaba waldaalte bar kadhattu gabbaatee immoo nama oromoo tokko ka oromoo bira bakka gargaarsaa dhaabbatuuf maarree bira dhaabbatee maarree akkasitti jettee arrabsita ati afaan qabaattee maanaa kan ooleef keessan silaalanii quufanitti ta'uu diddeef gaa ta'e furdoo hin taatu ta'e akkuma asuufaa sanii fi akkuma maakii faa sanitti illee hin taatu ta'e saniif jibbani kaan saniif santu gaasi baasee si boochisa gaati. Wayi maarree muhamme diqaaltetti karatti qabatan hin qabne. Kana sharmuuxaa. Ibsaa keenya micooni jaraatu